Har'aa akkootiyya waliin taa'ee haasa'aa ture. Waa'ee qorichooma biqiltuu takkaa faayidaa isiin qabdu gaafadhe. Deebiin akkootiyyaas maal akka ta'e beektu? Hin beeku kan jedhu ture. Miira gaddaan guutamteen irra deebi'een gaafadhe. Homaa hin yaadattuu jedheen. Homaa hin yaadattuu jennaan akkas naan jette. Ani yeroon ijoollummaa kiyyaa yeroo hedduu kiyya kan dabarsu taphaa fi horii eegaan dabarse naan jette. Gonkumaa barumsa idilee fi barumsa diiniis barachuuf carraa hin argan. Tattaaffillee hin goone naan jette. Anas deebiin isii kun keessa kiyyatti akka malee natti dhagahame. Jireenya akkoon tiyya jiraatte hedduu na gaddisiise. Baay'ees natti dhagahame. Anas bor osoo ilmoon tiyya takkaahu ilmoo tiyyaa na gaafatte mataa gadi qabaturra har'uma mataa kiyya gadi qabadhee barumsa akka barachuu qabu murteesse. Maal jechuu barbaadeeti? Asitti wanni guddaan nu hubachuu qabnu beekumsi takkaahuu barumsi bu'uura waan hundaa akka ta'ee fi jechaa fi gocha duras ta'uu isaati. Keessattuu immoo barumsi diinii gabrichaa fi gabrittii irratti dirqama ta'uu isaa Qur'aana fi hadiisnis ni dubbata. Sababni isaas akkuma salaanni xahaaraa malee hin taane ibaadaan kamuu beekumsa malee waan hin taaneef. Rabbiin ol ta'es Qur'aana isaa keessatti beektota yoggaa dubbatu akkana jedha. Sila isaannan warroonni beekumsa qaban isaannan beekumsa hin qabne waliin wal qixaa jedha. As biratti ni hubanna gonkumaa akka wal qixa hin taane. Akka jireenyi isaaniis wal qixa hin taane, akka hojiinis wal qixa hin taane, akka yaadaanis wal qixa hin taane, ibaadaa dalaguu irratti illee akka wal qixa hin taane ni hubannaa jechuudha. Akkasuma aayaan dursa nabii keenya irratti buute iqra tan jettu turte. Haala nabiin barreessuu fi dubbisuu illee hin dandeenye. Kana ta'uu waliin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Jibriiliin itti ergee iqra jedheen jechuudha. Maal jedhaniin Nabiin sallallahu alaihi wasallam deebisanii? Maa ana biqaari'in jedhanii. Ammallee itti deddeebiseetu akkas iqra jedheen jechuudha. Beekumsa jechuun sa'a namni hirriba isaa itti ho'ifate waan ati akka kaateetiin ibaada Rabbii gootu si godhu jechuudha. Beekumsa jechuun waan ati halkaniin kaatee leelii salaattu si godhu jechuudha. Beekumsa jechuun wayita namni hirriba isaa ho'ifate kaatee akka masjida deemtu si godhu jechuudha. Kanaafuu barumsa diinii gadi fageenyaan hubachuun nurraa eeggamaa jechuudha. Akkasuma beekumsa tokkoon kenna irratti dirqama ta'utu jira. Beekumsa akkasuma tokkoon dirqama hin qabnetu jira jechuudha. Kanaafuu beekumsi bu'uura musliimaa tokko irraa eegamu irraa hundeewwan islaamaa 5 akkasuma hundeewwan imaanaa 6 gadi fageenyaan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Lakkoofsa isaanii qofa beekuu osoo hin ta'in maal akka ta'an akkasuma akkaataa itti dalagamu beekuudha jechuudha. Ibaadaan malaan hin taatu, akkaataa itti salaatan, akkaataa itti sooman, akkaataa itti hajjii godhan, akkasuma zakaa yoom akka barbaachisu, hagam akka barbaachisu, Rabbitti amanuu jechuun maal akka ta'e, malaa'ikatti amanuu jechuun maal akka ta'e, guyyaa dhumaatti amanuu jechuun maal akka ta'e gadi fageenyaan kana beekuun barbaachisaadha jechuudha musliima tokko irratti. Kuni beekumsa musliimni tokko beekuu qabudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkana jedha. Namni tokko kadiin barachuuf karaa bahe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa gara jannataa isa qajeelchu isaaf laaffisaa jedhan. Asbiratti barumsa diinii barachuu sadarkaa Rabbii biratti qabu, sadarkaa diinii islaama kana keessatti qabullee hagam akka guddaa ta'e nu ibsa jechuudha. Subhaanallah. Qamaleen takka birrii miliyoona tokkoo fi muuzii tokko keessaa kamiin filattaa osoo jedhamtee kamiin akka filattu beektu? Muuzii tokkicha san jechuudha. Maaliif birrii miliyoona tokkos muuzii hedduu akka bituuf waan hin beekneef. Beekumsi bu'uura guddina waan hundaa yoo ta'u, wallaalummaan immoo kufaatii bu'uura waan hundaati jechuudha. Beekumsi qabeenya yoomuu dhumachuu hin dandeenye jechuudha. Ka hattuun feete namarraa hattuu hin dandeenye. Qabeenyillee umrillee wanni marti ni dabra. Beekumsi garuu abbuma biratti hafaa jechuudha. Waan har'allee borillee itti fayyadamu jechuudha beekumsi. Sammuun keenya yoo beekumsa hin qabaanne jireenyi keenyallee firee hin qabu jechuudha. Humnaan jiraachuu irra beekumsaan jiraachuun jiruu keenya gammachuun akka dabarsinu nu godha jechuudha. Beekumsi waan fagaate mara yoo nu kaleessu, wallaalummaan immoo waanuma nu bira jiru nu biraa fageessaa jechuudha. Beekuun beekumsa hojiirra oolchanii bu'aa fiduudha jechuudha. Beekuun akkanumaan beekuu osoo hin ta'in yoo hojiirra oole beekumsa ta'a jechuudha. Irra hedduun keenya salaatallee haa ta'uu, soomallee haa ta'uu,
waanuma ta'e illee haa ta'u namnummaan dalageef dalayna, namni maal naan jedhaaf dalayna, garuu beeynetiin ni miti jechuudha. Wanni kun akkamitti dalagama, hagamtu godhama, akkaataan itti godhamu yoom akka godhamu, namnummaan salaatiif ol kaanee salaan, namnummaan soomeef bar namni kun sooma akka hin jedhamneef jechuudha. Garuu hoo waan sooma kana cabsu, waan salaata kana balleessu yoon beekin kanumaan qooqoollaa jechuudha. Kanaaf beekumsi namaa nuun fayyadu jechuudha. Hunda kennarraa beekumsa ofii kennaa beekuu qabnutu jira jechuudha. Kanaafuu beekumsa jechuun information walitti guuruu osoo hin ta'in beekumsa jechuun irratti dalaguudha jechuudha. Yoo irratti hin dalagin bu'aan hin jiru. Yeroo sanirra irraa gaafatamnaa jechuudha. Beekumsa sanirratti yoo hin dalagin, yoo irratti hin dalagin akkanuma yeroo kenna gubaa jirraa jechuudha. Barumsa san yeroo kenna akkanuma irratti balleessinee jechuudha. Maaliif yeroo kanarra irraa gaafatamuuf jirraa jechuudha. beekumsa kanarratti yoo hin dalagin. Kanaaf jechuudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam ganama maraa maal jedhanii akka du'aa godhatan ta'etu Allahumma inni a'uudhu bika min ilmin laa yanfa' jedhan jechuudha. Maal jechuudha? Yaa rabbii kiyya ansitti maganfadha beekumsa na hin fayyadne irraa jedhan jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi kennayyuu beekumsa nu fayyadu haa barannu, beekumsa baranne immoo itti haa dalaynu, gara hojiitti haa jijjiirru isiniin jedha. Yoon dogongaree shayxaana fi nafsiitti irraayi, yoon sirrii jedhe immoo rabbii irraayi jechuudha. Wanni balleessee jiraatas waan ifame isin gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.